jadi farfatu uyang kangketi iti tabatu ada babani pira kapini kabaja kesan dufan mutini kabaja kesan dufan. Hiccitii jaalala milkaa'ina yookaan jaalala dhugaa. Jaalalli dhugaa daandii hedduu qaba yookaan karaalee hedduudhaan milkaa'uu danda'a. Akkamitti milkaa'uu danda'an isa jedhu zirzir goonee waliin kalaallu ta'a. Maarree isinis hanqadumaatti nu wajjin turoo inni irraanfatinaas ni ja'a. Ani kasii wajjin turoo hanni haadha jaalalaati. Hiccitii jaalalleewwan lammeen kanaas ni qooduudhaaf yeroo ammaa tana si wajjin shaajaati jira. Kanaafuu hanqadumaatti nu wajjin tura. Kan qaaman hin murteessine, kan fageenyaan hin murteessine, kan ilaalchan hin murteessine jaalalli dhugaa. Jaalala dhugaa jechuun kan onnee walii hubatan jechuudha. Onneen maskii eessa jirti? Ja'ee kan hubate yoo ta'u, jaalala isii milkaa'inaaf argamsiiseeti jira jechuudha. Milkaa'inni daandii kufaatii, daandii ka'insa qaba. Daandii ka'insaaf kufaatii keessatti garuu wal qabatanii ka'aniitidha kan jiran. Maskii modeelistii Oromoo yoo taatu, akkuma isaan immoo jabduu Oromootii fi qaalii yoo taatu, uummanni baay'ee maskii wajjin suuraa ka'uudhaaf meeqaa kennatu hawwaa ture. Amman tana garuu suuraa wajji ka'uu hin dandeettan jechuu miti. Muleer nama baratee fi nama sammuu guddaa qabu, nama bal'isee yaadudha. Nama hubataadha. Osoo dhiirolee keenya taate hangam hubatan. Akkuma isaan haati manaa isaanii jaalallee isaanii suuraa dhiira wajjiniin yoo kaate gaafa sana yookaan ajjeesan yookaan dhufa ajjeesan. Maarree namni barumsa qabu waa hundayyuu hubataa. Onnee namaa hubataa. Maskiin modeelistiidha. Nama kamuu wajji suuraa ka'uu mirga guutuu qabdi jechuudha. Maaliif hojiin kamuu hojiidha. Hojiin isii modeelistii waan ta'eef hojjechuu dandeetti. Haa ta'u malee garuuyyuu inni onneen isii na bira jirti. Onneen tokkomaaf uumamte jedhee hubateefiiti jira. Isin muleelirraa barumsa maaliif fudhattan? Keessattuyyuu dhiironni haadha manaa keessanii ajjeeftan. Haadha manaa keessanii hinaaffadhaan ajjeestan jechuudha. Maskii mangee dhiirolee meeqa wajjinii suuraa kaate. Suuraa meeqa kaatee gadhiisaa jirti. Akka barbaaddeetti uffata barbaadde kaate demokiraasiidhaan sammuu isii firii gootee garuu osoo dhiira Oromoo biraa taate hinaafan du'eeyyuu bara jaalala isii dhugaa godhee argisiisuu miti. Silaayyuu bakka jirutti of ajjeesa ture. Garuu namni barate keessa gadi fageenyaan hubata. Kanaafiyyuu isilleen keessa ofii itti himtee waan amansiifteef jaalalli isaanii milkaa'eeti jira jechuudha. Baga wal argattan, baga waliif dhalattan. Ammallee mootiyyuu milkaa'ina kanaa olii fakkeenya namoota akka taatan abdii guddaadhaa fi hawwiidhaan isiniinaa jennaan. Yeroo baay'ee modeelistii jechuun dirqama footoo abbaa barbaadee wajjiniin ka'uu mirga qabdi jechuudha. Maaliif uffata aadaa argisiistii, uffata aadaa Oromoo argisiiftii. Qaamni isillee baay'ee bareeda jechuudha maskii. Kanaafiyyuu maskii jechuun qabeenya Oromoo keessaa isa tokkodha. So akka amantii Islaamaatti hin dhorkama. Mastiin amantii feeteyyuu hordoftuu garuu dirqama sitti ta'eetiin aadaa ofii calaqqisiisaa jirti jechuudha. Milkaa'ina kanarratti maskii jechuudha. Namoonni baay'een arrabsaniitis turanii, namoonni baay'een wayyaa akkasiin kaatiin aadaa Oromoo keessaa kun aadaa biraati. Aadaa keenya calaqqisiisaa jirtu ati maskii jaaniini. Arrabsaa turanii namoota san tuffattee lukaan gadi irra deemteetiin bira kutte. Haa ta'u malee garuu abbaan manaa isii kun isii gargaaraa ture. Gaafa isii modeelistiidhaan sadarkaa tokkoffaa qabattu maal jedhee akka inni feesbuuk isaatirratti maxxanse yoo ka yaadattan taate yookaan dhaqaate jala galaa laalaa jechuudha. Dhiira jechuun akkanaati kan kaayyoo kee irraaf duuba sin deebifne, kan hojii kan kee irratti si jajjabeessu, kan jajjabina kan kee sin dadhabsiifne, jajjabina kan kee irra caala si dadhabsiisu, si dandeessisu yookaan si jajjabeessu san caalii ta'uu qaba jechuudha. Zim jettanii dhiiruma isiniin hubannetti hin heeruminaa wanneen nuuf kanaaf jechuudha. Maaliif maskii nama dhiira hunda keessa wanni isa filatteef onnee isii hubateef jira jechuudha. Namni onnee kenna hubatu nama meeqa dhiironni keessattuu. Fakkeenyaaf hojimaafuyyuu osoo dhiirotaan walitti dhufne maal akka jaan dhiironni ni beekna jechuudha. Kanaafuyyuu akka maskii mangee kanatti yookaan akka muleer kanatti uftaa. Ofii keessanii sammuu keessan amansiisa onnee dubartootaa beeka. Onneen tokko maaf uumame. Kanaafiyyuu suuraa wajji ka'eef wajjin waan biraa hojjeta. Suuraa wajji ka'eef wal janaa jiran jettanii akka horii osoo hin ta'in akka ilma namaatti yaada. Saayinsiin akka jedhutti ilmi namaa fi beellanni illee tokko ja'a. Haa ta'u malee garuu wanta adda baasu sammuudha. Kanaafuu sammuu gaarii akka muleer kana isin haa kennuu ja'a. Dhugumaan muleer goota jaalalaa yookaan immoo tiyyuu hubataa nama dhugumaan sammuu gaarii qabu jedheen hubadhaan akka kootte jechuudha. Maaliif maskiin
namoota kana hunda jaalalatu irraa qabe jaalattee tijaanii murteessuun ni ulfaata garuu osoo isin taate akkas jettanii yaaddan osoo isin taate haadhi manaa koo akkamitti suuraa nama hojii kaata haadhi manaa koo irra akkamitti dhiirri biraa harka irra kaatee ni jaama garuu hojii erga ta'e wanti godhamu hin jiru hojiidha hudeedistiidha filatamtee jirti akka qabeenya Oromoo tokkotti akka nama jabaa tokkotti ilaallamte jechuudha maskiin jechuun Itoophiyaa keessatti akka qabeenya tokko jaanii lakkaa'amte jechuudha maskii jechuun kanaafiyyuu namoota meeqatu iyyuu haamilee hojii kan mana hin geenye iyyuu kan ammana hin geenye iyyuu fedhii hojii shamarran kan qaban namoota meeqatu iyyuu keessatti qabe kanaafiyyuu misxirri jaalala isaanii kan dhugaa ta'e jechuudha onnee walii hubachuu bichaadha wanti biraa takka iyyuu hin jiru onnee meskii anaaf jira onnee meskii anaaf bichaaf banaa jira jedhee waan sammuu isaa amansiisuuf jaalalli isaanii milkaa'e jechuudha kanaafuu ashuu baga wal argattanii waliin horaa waliin bulaa qashtiiwwan ijoollee sabboontota nuuf harkadhaa ammallee immootiyyuu cita keessanis arkuu feenaa kanaa ol gammachuu keessa arkuu feenaa kanaa ol akka fakkeenya namoota uummata sagixee jechuudha shakkiidhaan nama ajjeesan amma taajuun artistii taajuun jechuudha shakkiidhaan ajjeesee miyaada manaasaa shakkiidha jechuudha. Kanaafiyyuu garuu mul'eer jechuudha ifaan bilisattuu isiin suuraa wajjiniin kaatu hin dubbanne. Isin galtee nama baraatikaa nama sammuu qabu maaliif onneen siina bira jira onneen siyaanaa qofaaf banaa jira jedhee sammuu isaa waan amansiisee jiruuf jechuudha. Kanaaf tokko keessan sammuu keessan amansiisuu danda'u qabda warroonni dhiiraa jechuudha. Maaliif nuti hojii hundumaayyuu yaallee hojjechuu mirga qabna. Maaliif mirga hin qabne? Mirga qabna malee. Kanaafiyyuu ilaaltanii murteessoo osoo hin ta'in namatti dhiyaattanii osoo murteessitanii gaariidhaan jedhee yaada. Namoonni shamarran maali shamarran dhiira best friend dhiiraa hin qabdu jechuun akkanumatti jechuudha riyaa dhiiraa hin qabdu bakka dhiira fi shamarri wanti walitti dhiyaataniif wal jaalachuu bichaadha wal jaalachuu bichaaf miti dhimma hojiitiif walitti dhufuu danda'anii dhimma biraatiif walitti dhufuu danda'anii garuu dhimma jaalalaa bichaarratti xiyyeeffatuu qabdan gaafa dhiira fi dhiira wal biratti argatan kalas bakka jarri lamaan wal jaalachuuf walitti dhiyaatanii jechuun qabdan hundee hojii waliin hojjechuu danda'an best friend walii ta'uu danda'an zinjaanii akkas jettanii murteessinaa yeroo tokko teekinooloojii wajjin hin deemaa isinii gilte akka zabanaatti deemaa dhiira fi dhiirti goddanyaa wal goota shamarri bichaan goddanyaa wal gootuu qaban bakka akkasii laa. Dhiira fi shamarres goddanyaa walii ta'anii jira. Akkanumatti jaarsa jaatee osoo hin ta'in fireendis osoo hin ta'in beesta firaandii. Isinii galtee dhiira fi shamarres akkasni jira. Shamarri fi dhiirris ni jira jechuudha. Kana sammuu keessan amansiistan taanaaf wanta akkas uftuu basin deebisuu hin danda'u jechuudha. Hordoftoota kiyya baay'ee takka gammade baay'ee takka natti tole jechuudha. Maaliif jaalalli isaanii milkaa'uun keessumattuu dhiira Oromoo sagaxeelee haadha manaa ajjeesan sagaxeelee dhiira ofisaayyuu haadha manaa ajjeesan haadha manaa keessa ajjeeftan jechuun iska mecarrashaa sagaxee dhiiraa mi'aati qaamesee dira dhudeen malee warri haadha manaa ajjeestan dubartii namni ajjeesu waan dhiira kan beeknu gadi ba'eet ajjeesee gala gadi ba'eet mo'atee gala gadi ba'eet biyya isaatiif dhaabbata gadi ba'eet waan dhiirri hojjeta bakka dhiiraa walii akka dhiiraa dubbatee gala sagaxee diinqa keessa ol deebi'ee dubartii ajjeesu miti. Kanaafiyyuu akkasii hubachuu qabda. Dhiirri akkasii dhiiraa miti. Dhiirummaan qabu waan dhiiran ta'iniif hinaaf faan ajjeessa. Dhiirri hinaaf jamar dhiira miti. Shuuyaa. Maaliif hinaaf? Yoo isiin isa dhiistee deemte kala isaa dhiisu kan innis kan biraa jaallatu maaf ajjeessa. Kanaafiyyuu sa'aatii amma haati manaa abbaa manaa jinnii wal ajjeese sababa hinaaffaa wal ajjeese jinnii jiru kanatti jaalala ijoollee kanaa milkaa'uun na gammachiise. Kanarraa immoo isin keessatti of ilaalaa uummanni sagaxoolee. Keessatti of ilaalaa. Warri hinaaffaa qabdan keessa bulaalaa. Isiniin jetti hanneeniif waan nama jettu turtaniif baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabajaashu gammadda waliin hora waliin bulaa isiniin jennaa. Kana isin wajjiniin ture ani hanni shaadhaa chaanaala kanarraa barumsa jaalalleetii fi jaalallee lamaanii akkuma san haadha manaaf abbaa manaa gorsa sammuu sirreenya sammuu kan gorsu chaanaala keenyadha. Akkuma san immoo oduulee haarawaa kan isiniif gadhiisudha chaanaalli keenya. Ammaan kana subscribe godhadhaa mallattoo bilbilaa tuqadhaa yeroo gaarii nuuf qaba.